Sarkas dirree dhawaan bara 1988 erga hundeeffamee irraa kaasee artiif ispoortii irratti hojiiwwan baay'ee hojjeteeti jira. Ogeeyyilee ispoortiif artistoota danuus biyyaaf gumaachuu tuta danda'eedha. Tutni kun guddina artii fi ispoortii magaalaa dirree dhawaatti dadammaqina kaasuu qofa osoo hin tahin bakka buutota horachuu irratti fuulleeffatee kan hojjetu akka ta'e himama. Gita artiitiin ogeeyyilee meeshaa muuziqaa aadaaf ammayyaa taphatan wallistoota taatota diraamaa fi tiyaatiraa baay'een sarkas dirree dhawaarraa argaman akka jiran ibsama. Ispoortii irrattis taanaan jimlaastikii fi kanneen kana fakkaatan irratti adda durummaan ni hojjeta. Haa ta'uutii namoonni baay'een sarkas dirree dhawaa yoo ja'aman sammuu isaanii keessa dursee kan dhufu ogummaa artii osoo hin tahin ispoortiidha. Kanaaf leenjisaan tutichaa ummanni baay'een ogummaa sarkas sirriitti hin hubanne kan ja'uufi. Anwar Amin Anjani, miseensa sarkasiisi leenjisaadhaas. Yoo xiqqaate amata 17 akkana tureetiin jira. As keessa sarkas jechuun akka namni itti fudhatee jira. Amma isa akka nuti itti beeknu jira. Akka uummanni itti fudhatanitti sarkas jechuun waan ijarran nama qaraa'anii akka nama mana awliyaa dhaqee fa'aa waan namarratti godhee waan akka siirii fa'aa godhaniitti namni fudhata. Garuu waan akkasiitii miti. Sarkas jechuun waan irra deddeebiidhaan dalagamee waan namni hin amanne kana manni dalagama jaamee hin yaanne gizee namni dalage namni kaan immoo waan siirii itti godhan fa'aa itti fakkaatee waan ijaa. Sarkas jechuun shaakaliidhaan kan dhufu malee siirii godhamee takkaa waan akkanaatiin akkasitti kan dhufu miti. Lamaanuu of keessaa qaba. Artiis of keessaa qaba, ispoortiis of keessaa qaba. Amma karaa jimnaastikiin yoo deemne jimnaastik yeroo hedduu naannoo keenya bakka buunee nuti tutu dorgoma. Jimnaastik jechuun already ispoortiidha. Gama kaaniin gizee dhuftees artiif keessaa qaba diraamaa dalagan, shubbisa dalagama, sirba wallisama. Sarkas keessa warroota sirba wallisan babbeekamoo sarkas irraa ba'anii jira. Akkasumas sarkas keessa dalagaa babbeekamanii karaa laafaa deemanii ijoollee dalaganii jira. Karaa shubbisaatiinis akkasumatti waa hundeef keessaa qaba. Ispoortiis artiis keessaa qaba. Akka amma waliigalatti oleenuu tuutaa artii keessaa qaamota artii keessaa isa tokko. Saniifuu artii isa sanuma jeetii yaadaan. Ispoortii fi taphoota aadaa waliin makanii hojjetu. Isa tokko walitti makamuudhaaf artii takka jedhamee sarkas jedhamee ani amata 10 dalage beekte. Jechuun amata 10 dalage toora amata 10 bakka kan hin dalage. Isaa kan jiru jechuudha. Sarkas hungaa akkuma beekamutti namni sarkas jeela jiru waan tokko bichatti yaadu ta'ee gubbaan garagalchuu mana kana yaadu. Gizee keessa seentee lakkuma keessa tuun aina iddootti adda ba'a. Nuti akkaan itti seenuu dandeenya. Mucaa takka jira ashawatti ijoollee gizee galbatamtu arkeetiin bakka dasna jeetumaan seenuun qabaa jeetiin hawwee ashawaa keessa oduu daleenu samboota akkasitti as dhufe. Lakkuma seeneeni uti sarkas bicha waan dibichaa seene firra garagalu qofa seene gizee afnu bikkaa iddootti adda ba'a. Amma sarkasii fi jimnaastik jaamee adda ba'a jiru. Jimnaastik jechuun kan ammaan itti seenuu itti yaadee seenee jechuudha. Gubbaan garagalu. Sarkasiis ni jira wal gubbarra babbaanii artii hedduu dalaguudha jechuudha. Amma hawaasni irra guddaan firraan garagalu fudhata. Lakkuma nama keessa seeneetu beeka waan kana beekte akkasii seenee jechuudha. Garaagarummaa guddaa qabee. Anis akkuma hawaasa sanitti yaaduu ture lakkumaan as keessa seenettiin akka garaagara ta'e hubaddee jechuudha. Maqaan kiyya Gurmeessaa Sufiyaan naan jedhama. Asuma miseensa sarkas dirree dhawaa keessaahi. Waggaa jeebsuun danda'u yeroo dheeraa waan ta'eef jecha asuma keessa guddanne yaa'u sarkas waggaa eegallu kaka'umsa gandaa keessaa waan ta'eef jecha kana bu'aa kanaas dilas gadi hin beekne waan ta'eef jecha yeroo dheeraa keessa turre asuma shawwaa keessatti ijoollee hojii dalaguu turre osuma eenyu ijoolleedhaa wajjin mooraaliin nu qabdee fedhii dalaguudhaa waan qabnuuf jecha as dhufnee asumaan keessatti hafne yeroo dheeraa keessa jira. Sarkas waggaan jiru bu'aa namaa hedduu qaba. Amma batalee bu'aa gartee ijoollee fi dargaggoodhaatiif maaliif yoo ta'e nuti amma ijoolleen dirree dhawaa yeroo hedduu waan akkanaatiin ispoortiidhaan beekamtii hedduu qabna. Dandeettiidhaas waan ta'eef jecha. Anna sarkas bakka ijoolleedhaa fi dargaggeessaaf hedduu bu'aa qaba jeetii yaada. Sirrii garagaggaluu qofaa miti. Garagaggaluun sunuu tokkummaa beeku takkaffaa beeku ogummaadhaa irraa dandeettii irraa.
beekumsa sammuu hunda sii kenna. Amma fakkeenyaaf barumsaa hojii sol qabata wanta kun. Maaliif wanni ati dalaydu kun akka ispoortii biraatti waan namni tokko dalage qofaa miti ka dalaydu. Ifiif uumaa deemta. Ifiif kalaqa ifiif uummachaa deemte waan hedduu ifi. Maaliif yoo ta'e waan gartee namni tokko dalage ati san fooyyessaa deemta waan deef jecha akka ispoortota biraatti waan amata 10 dura yookiin gartee aktii dalagamte takka ammas deebitee yeroo baay'een dalaydu. Haareewumsaa waan deemtuuf jecha. Annaa sarkasan akka kiyyatti waan guddaadha jeetiin beekumsaa wajjin fudhadha jechuudha. Haalaan ogummaa intarnaashinaalaati. Ogummaa akkanatti Itoophiyaa keessatti dalagamee hafuu osoo hin ta'in ilaa alaa deemaa kafaltii kafalamaa fi ijoolleedhaafis ta'ee artistoota sarkas dalaganiif kafaltii kafalamaa fi ilaa laayifii isaanii jijjiiruu isaan irra dabaree namoota biraatiif hojii uumuu ijoollee ga'anii jira jechuudha. Biizinasa guddaadha jeetiin yaada. Akka Itoophiyaatti amma biizinasa guddaadha jeetiin yaada. Sarkas dirree dhawaan erga hundeeffame umrii waggoota 26 kan qabu yoo ta'u ogeeyyilee artii fi ispoortii baay'ee waggoota kana keessatti horate keessa wallisaa Nugusuu Taamiraat isa tokko akka ta'e ibsan. Haa ta'uutii sochiin tutni kun taasisu yeroo tokko laafee isa biraatti cimee kan itti fufudha. Har'arra gitoota meeshaawwan muuziqaa fi artii irratti fuulleeffatee hojjechaa jiraachuullee baatu. Shubbisa aadaalee sabaatii fi ispoortii walitti makee hojjechaa jira. Sochiin har'a taasisaa jiru maali gaaffii jedhuuf leenjisaan sarkas dirree dhawaa Anwar Amin deebii qaba. Amma sochiin inni gaggeessu jiru hedduu bareedaadha jeetiin yaada. Haala duraanirra hedduu ol fooyyee jira amma sadarkaa takka ol ka'ee jira jechuudha. Sarkas dirree dhawaan Itoophiyaa keessa qofaa miti biyya keessa qofa osoo hin ta'in akka alaattis dorgommii adda addaa irratti hirmaachaa sadarkaa bareedaa bahaa sadarkaa takkaffaa lammaffaa sadaffaa ilaa sadiitti yeroo hedduu gizee deemu takkarraa ilaa sadii qabateetuma dhufa. Akka biyya keessattis jimnaastikiin gizee dorgomu takkaffaa fi sadaffaa takkarraa ilaa sadii hin dhabu. Ijoolleen dirree dhawaatis ammas artiidhaaf dhihoo waan ta'aniif jecha dhihoodha jechuullee hin dandeenyu dhihoodha jennee dhaabuu hin dandeenyu. Sarkas dirree dhawaa maali artii jechuun dirree dhawaadhaaf bakka artii nu irraa burqite jennee waan yaadnuuf jecha ijoolleenis artiidhaaf dhihoodha. Dilas nama haariin artistiin haariin sarkasis dhufanii gizee jooyin godhan hedduu irrakkatan waan tiqanninuuf qabachuudhaanis ogummaa fudhachuudhaanis dafanii jijjiiraman ammaayis yeroo nuti dalaynus yeroo gahaa miti. Wantoota akkanaatiin ijoolleenis hedduu aktiiviidha. Hedduu sarkas amma akka addunyaatti yoo ilaalle malee sarkas Itoophiyaa akka ja'amu dirree dhawaa qofa osoo hin ta'in sarkas Itoophiyaatu akka addunyaatti yoo dorgomsiisna. Keessaafu Afrikaa keessatti seentara jechuu dandeenya. Sarkas Itoophiyaan akka Afrikaatti artistoonni tokkoffaarra jiran jennee waan ni godhuu dandeenya. Sadarkaa kan nuuf dandeenya. Waan idaleena qabeenya kan idaleena lakkuma jechuun ittuma dalagaa deemnuuni bakka haala jiruu keessa seenta. Jiruu keessa jireenya keessaa jiruu ni malu. Yoo likki daleedee obsitee daleedee akkasitti carraan kunis duraan jiru ture amma gaafa keenya carraan akkanaan jiru ture usteetuma fubbaan gara galteetu deemta amma rakkuma carraan dhufee jiruuni biyya hedduu deddeemta jechuudha biyya alaatti deeman biyya hundi deddeemanii dhufan jechuudha. Yaa'u hedduu dilas guutamuu baattus yaa hangi gartee sila xiqqishollee taatu wayyaadha akka duraanirra yenneeti fudhanna maaliif yoo ta'e gaafa nuti eegallu sanii fi amma xiqqishoo lawuxii ni qaba. Amma nuti siinarii waan ta'aniif jecha
wanni dalagu jirrus nuti ijoollee nu gadiitiif ta'antu yenneet wanni daleenu asuma keessattis amma goora kanatti biyyootan biraa deemnee dhufnes waan gartee irna jiru ifiif guuttachaa yaa'u jira baay'ee yeroo hedduu ijoollee nu duubaa dhufte eenyu ko waan dalagu ni beeynaas keessatti hojii meeshaa gartee isaan barbaachisaa san hunda ifiifi binneefi achi guruppii nama 9 waan ta'eef jecha yeroo dheeraa gojjaanu waan barbaachisaatis godhaafi waldeeggaraa yaa'u jira jechuudha keessatti. Ira guddaa bakka itti shaakala goonu rakkoo jira. Rakkoon jiru yeroo dura amma sarkasuu gizee gallu gizee daleessisnus ABC jenneeti bakka sadiitti addaan funeeti ka ijoollee daleessisnu. Jechuun already ijoollee karaa alaa deemaa qophii agarsiisaa shoo agarsiisanii jechuun. B jechuun immoo ijoollee gizee ala deeman bakka isaanii bu'anii akka hojjetan ka goonu. Ijoollee sanirra xiqqaashoo sadarkaadhaan ka gabbu'an. C jechuun immoo ijoollee ganaa ammaan tana haaree jooyin godhu jiran ka ganaa eegalan faadha. Bakka sadiitti akkanatti addaan funee illa. Garuu ammaan tana dhaabnee jirra akkas. Ijoolleen galgala dalagan B fi C'n immoo C'n isniina arbaa fi jimmata dalagan. B'n immoo salaasaa kamisaa fi sabtii dalagan. Guyyaa dalagan isaan galgala immoo isniina irraa eegalee ilaa sabtii ijoollee Eetu dalaga. Ijoolleen sana akkan daleene amma dhaabnee jirra B fi C dhaabnee jirra completely jechuudha. Wanni dhaabneef akkuma agartanitti sibiilota jira mana kana keessa. Kana duraas walgahii adda addaatu jira walgahiidhaaf ja'anii nu baasan meeshaa asii guuran wantoota adda addaatiin rakkina adda addaatiin ijoolleen B fi C yeroo hedduun daleedu. Nuti immoo gizee gamana deebinu ijoollee meeshaalee asii guurame ifirraa gama takkasiisaa hoggantoota mana kanaas hogganan bira dhaqaa kadhachaa maal godhaa yeroo hedduu akkasii rakkamaa turre. Amma immoo yeroodhaaf xiqqashoo walgahiin nurraa dhaabbatee jira. Garuu meeshaaleen dhufanii seenan hedduu nu rakkisaa jiran. Istiiluun ammallee sibiilota kanaa jiran nurraan baane dila amma yeroo hedduu deddeebineetis gaafanne amma kantiibaa keenya Kadir Jawaarii fi komishinarticha bulchaa isaan lamaan walitti qindaa'uudhaan biiroo kominikeeshiniitiin fakkaata ka sibiilonni isaanii hojii haasawanii nurraa baasuudhaaf qophiirra jiran kanumaan isaanis galatoomfachuu barbaada. Sarkas dirree dhawaan carraa arkatee hunda keessatti waa'ee ogummaa kanaa ummata hubachiisuuf barsiisuudhaaf ni tattaafatam. Ta'us miseensotni tutichaa gita ispoortii kanatti eegama kamanii bilchina sammuu fi cimina qaamaatiinis jijjiirama guddaa akka qaban himam. Har'arra garuu gita hojii carraa hojii namaaf uumuu danda'uuf biizinasa olaanaa akka ta'es ni himan. Bu'uuruma kanaan daawwiiwwan garagaraa taasisuudhaaf tibba kana gara biyyoota alaa imalanii daawwachiisanii akka dhufan yaadachiisuudhaan ummanni biyya keenya ogummaa kana hubachuu irratti hanqinni guddaan jiraachuus taajjabaniiti jiran.
amma biyya keenyatti yoo ilaalle takka already sarkas direedoo dhabamee jechuu jira. Amma gizee nuti gis takka baanee qophii guyyaa ayyaana already bajeta hin qabnu guyyaa ayyaana biiroo aadaa fi turizimii ispoortii koomishin gis takka yeroo takka nu yaamanii isaan nu daleessisan. Gizee isaaniif daleenu uummanni ilaalaa sarkasni jira isaa ammallee jaanii biyya keenya keessatti already du'ee jira jechuu dandeenya akka dirreedoatti yoo fudhanne. Garuu nuti haala baanee agarsiisuu dadhabne malee dalagu jirra sarkasis ni jira. Jiraachuu isaatis ka beekamu biyyoota alaa deemaa dalagu jirra. Biyyoota akka Awurooppaa keessa deemna, Ameerikaa dhaqanii jira, Oostiriyaa, Afrikaa keessaas, Eeshiyaas naannoo akkanaa deemaa dalagu jiran. Already baanee dalaguudhaaf asitti yoo bajeta takka mootummaanis ammaan tana waan takka gama keenyaattis fuula garagalu jira. Dubbisu jiraanis nutis akka nu gargaaranis abdii takka nuuf kennu jiran abdii isaaniitis qabannee sarkas sana guddisuudhaaf hedduu sarkas jechuun amma akka waan itti warra aangorra jiran takka dubbiseetiin ture akka tasaa gizee walii dhufuun. Na sarkas jechuu gizee fudhatan waan ijoollee xixiqqoo qoftiin caljaanii keessa buburraaqan. Already haa ta'u isa akka yaadee isaaniitu waan ijoolleen xixiqqoon keessa burraaqan yoo ja'anii fudhatanillee ijoollee xixiqqoodhaaf iddoo kennuu qaban. Ijoollee xixiqqoo jechuun boru guddatanii biyya kana tajaajiluuf. Isaaniifillee ta'u bakka qulqullina qabu bootaa bakka ijoolleen itti taphatan amma fakkeenyaaf biyya alaa yeroo hedduu deemna gizee dheenee ilaallee ijoollee xixiqqoodhaaf hedduu bootaa guddaa kennamaaf bakka isaan itti taphatan bakka yoo xiqqaate meetira 100 paarkii xixiqqaa jira ijoolleen gandaa akka itti taphattu jaame yoo ka ijoollee itti jaanii ka yaadan ta'ellee bakka kana hedduu qulqulleessanii waan itti kennanii waan ni godhuu qaban jeetiin yaada. San qofa osoo hin ta'in ijoollee qoftiin osoo hin ta'in dargaggeessinis keessa ka jiru. Umriin hin murtaa'u sarkas irratti. Hoggayyuu ijoollee xixiqqoo amata 4 irraa eegalee ila amata hanga danda'anii namni aaniniin danda'a jee ogummaa ka qabu ogummaa addaa ka ta'e ka qabu dhufee dalaguu danda'a. Malee umrii kenname kun ijoolleedha kun nama guddaadha dalaguu hin danda'u jaamee ka dhorkamu miti. Hoggayyuu nama hundaafuu oopeniidha. Saniifuu ka ijoolleetti jaanii murteessuu hin qaban. Garaagarummaa guddaa qaba. Uummanni biyya keenya hawaasni biyya keenya akkatti yaadu akka ni jiraamti ilmoonti irraa cabxii irraa goddaamtii jaanii hawaasan feene jira amma anarraa mata qabitu warra keeyyaa hin jaalatu gizee harkaan jechuudha. Amma haalli uummanni biyya ala gajee ilaalan bakka addas jaan isaan akka dalagan gammadanis gizee dura galmeessanuu isaaniif fidee galmeessa. Amma uummanni hawaasni Itoophiyaa kun ka isaan fidanii galmeessan hin jiru. Cuftinuu uummatuma warra isaanii boodarraa dhufanii ka galmaawanii deeman jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana. Sanna fakkaata hubannoo dhabarraa akkuma reefu si himetti warri aangurra jiran ka ijoolleetti jaanii yaadan maatiin mana jiran immoo waan ni biraa qaban waan ilaalchi isaanitti ilaalan karaa biraati. Mudhiin duraa cabsan hidda gizee flexibility dalagan miilana duraa hidda muran wantoota akkanaa fa'aa haasa'amu jira. Garuu akkasii miti. Wanni hundinuu amma hidda murama kajaamu hiddi murameeti miti. Laastika takka bakka qabbanaawaa keenye tokkommoo adurree yoo keenye ka adurree keenye san fuunee gizee harkisne addaan harkifata malee muramu. Ka qabbanarra jirummoo ni harkisnaa harkisuullee hin dandeenyu ni harkisne yoo jennellee takka nu duraa muramu. Fakkeenya kanaan kan jeetiin yaadamu maatii mana keessa jiran. Hoggayyuu gizee practice gootu hoggayyuu irra deddeebi'uudhaan shaakalii gizee gootu waan san barachaa deemta malee wanni muramee warri cabee waan ni jaamu hin jiru. Lammaffaa ammaa isna fakkaata ikonoomikaaliidha. Maaliif biyyi keenya akka ilaallutti Afrikaan jechuudha biyya ganaa guddachuudhaaf tattaafachaa jirtu. Saniifuu ikonoomii amma maatiin mana keessa jiran hundinuu barnootni qoftiin
akka jiru namaa jijjiiru takkaammoo dalagaa akka nama qabsiisu san qofa yaadan. Already dhugaadha akka currently akka jiru kanatti dhugaadha barnootaatiitu nama jijjiira barnootaati. Hin baratinaas hin jennu sarkas keessatti barnoota nama dhufu hunda dura gaafa wanni gaafannuun ni barataa waan jiru. Barnoota yoo kabaratu ta'e qofa mana kana seenee kadalagan. Yoo barnoota kan hin baranne ta'e hin daleessisnu nutis. Kaayyoon keenya tokkoffaan sani. Maaliif barnootaan dirqama barachuu qaban. Bakki kun bakka ispoortiiti bakka artiiti. Artiis barachaa barnootaas jabaachuu qaban. Sanirra dabaree barnoota yeroo amatatti jechuudha barnoonni gisee dhumu ijoollee sadarkaa ba'an ni badhaasnaan akka barnoota irra jajjabaatanii miseensa keenya kataan warra sadarkaa ba'an ni badhaasnaan. Sanirra dabaree ammaas gisee barnoonni banamu fulbana irratti ijoollee harka qalleeyyii jira isaaniif dabtara yuunifoormii binnee kanninaaf. Warroota nu keessa ammaas ba'anii yuunivarsiitii seenanii amma injiinara dooktara ta'an hedduutu jira. Barnoota irratti ni jajjabeessina. Completely familiin barnoota ammallee ijoollee xixiqqoo jira. Ka barnoota isaanii barachaa asiis hojjechaa jiruu warra isaaniitis ka jijjiiran. Xixiqqoo ta'a amma 15-16 jiran. Ijoollee ala deemaa dalagan gisee dhufan barnoota isaaniitis itti fufan wanni akkanaatis jira. Hubannoon isaan qaban amma hubannoo waan hin qabneef familiin ka dhorkan ammaan booda waan kana dhagayanii ijoollee isaanii akka gamane ergan abdiin qaba. Maaliif ganda keessa yoo oolan ta'e barnoota shiftii takka baratan yoo barnoota dhuunfaa kan baranne ta'e shiftii takkichaa baratan san kilaasii seenan eega fixanii bahan warra ganamaa yoo ta'an fixanii bahan zaaboo deessoo oolan. Faamiliinis jala deddeemee ilaalu ni agarra ijoollee naannoo keenya jiranis. Durriyyee ta'an liqee ol guddachaa deeman karaa araadaa deeman wantoota akkanarraa amma zaaboo bakka ganda keessa olaa karaa araadaa seenurraa gamana dhufanii yoo dalagan yeroo hin qaban hoggayyuu biziidha. Sarkas keessa ammaas maaltu jira seeta hoggayyuu kireetiviitii jira waan takka uumuu kalaquu hoggayyuu gisee yaaddu waan takka kalaquudhaaf gisee yaaddu sammuun keetis ballachaa deema. Sammuun kee ballatee jechuun barnoota irrattis aktiif taata. Saniifuu wanni amma aartiin sarkas aartii biraarraa adda ammaas. Artii gara gaggaluu qofaa miti kadalagamu. Wantoota jaagliinotaa jira harkaan dhaabbatanii dalagamu. Fakkeenyaaf kilaba jaanii baawusiinga jaanii wantoota akka kubbaatti waan jaanii jira. Innaa wantoota san dalaguudhaaf ammaasis namni akka uumamaan yeroo takka takka saayinsoonni akka jaaniitti takka sammuu mirgaatiin takka sammuu bitaatiin yaada jaama. Gisee sarkas keessa seentu immoo sammuu lamaanuu akka dalagu si godha. Maaliif bitaanis mirgaanis dalagda. Kanaaniin hangam takka akka darbee waan ijaa kanaaniin hangam takka waan godhe ijaa wantoota akkana waan jiruuf jecha ijoolleen hoggayyuu kireetiviitii irratti waan kalaqa irratti akka kaka'an godha sammuun isaanii ballachaa deema hangasuma takkaas barnoonni akka barnootaas qayyabatan kutaa takka fa'aa osoo qaraanii waan kutaa sadii fa'aa akka yaadan godha. Saniifuu aartiin sarkas hedduu bareedaa waan ta'eef jecha ijoollee isaanii akka gamana erganii ijoolleen isaanii yoo daleedes gaariidha jeetiin yaada. Sanirra dabaree karaa alaatis deemaa kafalamaa fi dalagan kontraata mallatteessaa dalaganii gisee dhufanis laayifii faamilii isaaniitis madda galiitis jireenyaafis saniifuu gamana akka ergan. Sarkas dirreedha. በዓለማችን ከሚገኙ ታላላቅ ቡድኖች ጋር ነው የሚሳተፈው ሰርቀስ ድሬዳ። ቻይና በሚካሄደው ፌስቲቫል ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ የሚሳተፈው ሰርቀስ ድሬዳ ሞራል ያስፈልጋል። Sarkas dirreedhaan har'arra fooyya'insa akka argamuuf hojiiwwan baay'een hojjetamuu akka qaban kan yaadachiisan miseensotni tuutichaa rakkoowwan garagaraa keessattis taanaan ogummaa kana beeksisuudhaaf hojjechaati jirra jaan waltajjiiwwan uumanii magaalaa keessatti daawwii agarsiisuudhaaf ifiif miila lamaan dhaabbachuu akka hin danda'e yaadachiisuudhaan ogummaa kana hubachiisuun barbaachisaa ta'uu eeran. Already turku qofaa miti hadimne
biyyoota hedduu deemnee jira akkaan siifimeti. Biyyoota Awurooppaa harka irra guddaa deemnee jira jechuu hin dandeenya. Akka sarkasitti yoo fudhanne bakka deemnu hundatti milkiidhaan deebi'aa jirra. Fakkeenyaaf yeroo duraatiif dorgommii dorgomne waan irra ture Ruusiyaa irra ture nam lama turan warri dorgoman sadaffaa bahanii dhufan. Akka tasaa ta'ee ijoollummaan san ammaayis Firaans Paariis irratti dorgomanii turan achirratti immoo tokkoffaa bahanii dhufan. Tokkoffaa irra dabaranii sarkas keessa maaltu jira seeta gizee dorgommii dorgoman warroota daanyaan ta'anis laalan yoo si jaalatan akka warroota qophii san qopheesse ala isaan nama san jaalanne jaanii isa badhaasa kophaa akkasiif kannanii jira. Innaa badhaasa san ijoolleen teenya jechuudha. Nam sadii irraa fudhatanii ture. Nam sadii isaan jaalatanii jechuudha kan nameefi ture. San irra dabree Chaayinaattis dorgommii goonee ture. Chaayinaa irratti sadaffaa baanee ture. Achuma Firaansis sadaffaa bahanii turan. San malees biyyoota adda addaatti biyyoota akka Turk, Jarman, Speen, Swiidin, Jamaayikaa biyyoota Yurooppaa keessa akkana deemaa dalagu jiran. Hedduu bareedaadha jeetiin yaada bakka dhaqan hundatti milkiidhaan deebi'u jira. Kunis haala hedduudha nama ni jira miti biyyaala akka ati daranuu daleedee cimtu si godhan. Gizee ati tiriitii agarsiisuu deemte namu akkana geeshtee ilaala bakka. Kara irra deddeebisaa ooltuu isaanumaaf haaree bakka. Dasja atis akka daranuu cimtee daleeduuf si godhan. Amma hawaasni biyya keenyaa kun taraa taggee ilaale taraa lammadaa akkana dalagaa mana mijaa. Garuu akkaataa inni itti dhufe san hin beekan. Amata miidhaga dalagamee dhufe. Isaa waan guyyaa jijjiiramu itti fakkaata. Garaagarummaa uummanni alaatiif ta'anii qabu hawaasni qabu kan akka. Harkanni jechuun biyyootni alaa biyyoota guddatan waan ta'aniif jecha aartii nu daran beekan. Waan aartii nu daran beekan jecha nuti immoo aartii isaan beekan sanii gadi yoo daleenye sadarkaan nuuf kannan xiqqaadha. Amma is gizee deemnu biyya qabannee deemna. Nuti miti ka deemnu. Biyya fuunee ka deemnu. Itoophiyaa ka jaamu fuunee deemna. Biyya fuunee gizee deemnu achitti biyya Itoophiyaa jaan amma fakkeenyaaf gizee nuti eegaluuf deemnu amma qophii kana ka eegaluuf deemnu sarkas Itoophiyaadha. Itoophiyaarraa dhufanii Itoophiyaa jechuun Afrikaa gaafa Afrikaa irratti argamtu jaanii gizee beeksisan nuti tubbaa. Nuti kan nu beekan Itoophiyaatti malee Anwaaritti himte kana beekan. Saniifuu gizee achi bira daleenu Itoophiyaa fuunee waan deemnuuf jecha Itoophiyaan immoo aartiidhaan hangam takka sadarkaa kamirra jirti waan ja'uun laallama. Saniifuu nuti Itoophiyaa gizee daleenu siifimeetiin jira amma duras Chaayinaa irrattis bikkoota dorgommii irratti milkiidhaan akka deebi'u jiru. Innaa gizee achi deenus wanni isaaniif agarsiisnu ajaa'iba faayitii ta'a. Biyya sanirraa biyya gana miskiinummaa keessa jirtu sanirraa akkamitti wanni akkanaa baha yaada jaamu hunda waan ni jaanna gizee nuti baanu akka salfifaa seenanii ilaa mallatteessuu faanu mallatteessaa jaanii jechuudha. Asittis akkasuma baay'isawee mallattoo fi maaltuutu hin jirre malee sarkas jaanii gizee sarkas qophaa'u namoonni nuti hin yaadne hedduutu dhufa. Hedduutu walitti qabame qophii biraatis numa laalla qophii sarkasiis ni laalla. Qophiin nama walitti qabuu danda'u sarkasii nama asitti nu laale jennee yaadnu olis achittis ni arganna achirraa hin xiqqaannes asittis ni arganna. Amma fakkeenyaaf garaagarummaan takkaffaa yoo inni nuti akka biyya keenyaatti yoo kalaallu ta'e sarkas hoggaa jaamu garuma gaggaluu ijoollee ifirraan darbuu minaaminidha. Biyyoota biraatti yoo ilaalte amma fakkeenyaaf akkuma kubbaa daawwannoo ittiin bohaaranitti sarkas akka biddeenaa dalagatan namni amma bizineesa bakka kun guutuutti bizineesatti fayyadaman. Amma karaa gartee Euroop kana goyaanus jechuudha. Biyyootan hundatti kun hojiidha bakka hojiidhaa fi ummata gartee maantana kaampaanii gurguddoo isuma kana hojiidhaaf hamatu eeggatu jira. Amma nuti sirriitti feestivaala yoo ta'e wudiddiriidhaan normaal agarsiisa yoo ta'e akkasumatti normaal biddeenaaf warra eeggatu jechuudha. Amma nuti akka biyya keenyatti sarkas hoggaa jaamu haala gadi bu'aa ta'een ilaalama. Waan hin beekumtii hin qabneef jechuudha. Maaliif ta'e akka biyya keenyatti akka haala biyyootan biraa sanitti waan hin jirreefas wanni gartee akkasitti atis deemtee minaamin daleeyidee dandeettii gartee ati qabdu kanaas babal'iftee agarsiiftu waan hin jirreef jecha ilaalchi gartee nuti akka biyya keenyaa qabnu waan gadi bu'eef laakiin ammoo biyyootan biraatti hedduu ol ka'aadha. Hangasuma aartiidhaafis kabajaa guddaa qaban waan keessa beekaniif jechuudha. Yeroo baay'ee isaanis waan dalaganii dabarsaniif.
Hurfiin aadaaf artii teenya har'aan tanaa mil'ata sochii sarkas dirree dhawaa irratti taasisaa jirtu hin xumurre. Miseensotni tutichaa humnaaf fadhii hojjechuuf qabnurraa kan ka'e kanaa ol sarkas dirree dhawaa guddisuun ni danda'ama ture jaan. Haa ta'uutii hudhaalee garagaraatu nu qabee jira jechuun gaaffii isaaniitis ni kaasan. Qabxiiwwan kanneenii fi qaamota dhimmi ilaallatu deebii laatan walii qadaadduudhaan kutaa lammaffaa torbaaniif bulfannee jirra. Nageetti. 今晚的节目真的非常非常精彩，下面请欣赏来自埃塞俄比亚带来的男子集体对手，掌声有请。